Fooyya'insi dinagdee mootummaan ammaan tana fudhateeti itti deemu jiru. Gaariidha. Dinagdee fooyya'aan kun akka lafa qabatu gochuun danda'ama. Yoo hin ta'in uummati guddoon rakkata. Kanuma wajjin qabatee gatiin guyyaa guyyaan dabala. Waan kalee bitamelleen gatuma amma doolarii har'aatti kalaallamee gurguramu malee sirriitti guddoo to'annoon hin jiru. To'annoo cimaa barbaachisaa tarkaanfiin tokko fudhatamu kan arginu kan dhageenyu illee jiraatellee ammallee guddoo itti deemamuu qaba. Tarkaanfii mootummaa fudhatirraa kan ka'e warri durii dhossaa ture arga baasee kun gurguruu waan jiruufi arga bayaan kun harka guyyaa har'aa tasgabbooftee jirtiin. Daldaltii waan duraan qabanillee dhossanii turan. Amma mootummaan sakatta'ee qaama adda addaa ergee maal jedhee akka isaan uummata baasan. Kakara dhosseelleen akka baasu gatiillee akka hin daballe hubannoo kennee jira. Amma yaasuniin hundaa'e amma namuu baasee kunoo sukkaarallee gurguruu jiranii zayitii xiqqoo dabalee jira. Erga mootummaan fooyya'insa dinagdee gooroo labsee jalqabe fooyya'insi kana daldaltooti dahoo godhatanii uummata irratti qaala'insi kun ta'edhanii mootummaa irratti akka uummati gara kutatu mootummaa irratti akka uummati ka'u. Godhuu fi waan godhan waan ta'eef daldaltoota kan irratti war meeshaa dhossan war meeshaa dabalan tarkaanfiin fudhatamee jechuudha. Tarkaanfii fudhatam kanaan daldaltoota meeshaa dhossan mani isaaniin cuqqaalamee ergi cuqqaalameen boodatti koree teknikaa waliin taa'uudhaan keessumaa daldaltooti jilmaa kan meeshaa dhossan irratti tarkaanfiin bulchiisaan fudhatamee gara qarshii 480 kudhanii ina dabamanii galii mootummaaf kaazena mootummaatti akka ta'in goone miidhofamsun keessatti sukkaarii kintaala 152 kintaala 136 zayitiin immoo abba liitir 20 zayitii 52 zayitii kana dhofame zayitii fi sukkaariin kun immoo akka inni gatii madaalawaadhaaf uummataaf hawaasa bal'aa fi akka inni rabsamu koree teknikaa waliin teennee mariisisnee murteessinee achiin boodatti meeshaan kun akka inni uummata dhaqqabamu tolfamee hawaasi bal'aan irra fayyadama ta'ee jira.